waa lama keessaa inni tokko informationidha. Information plus revelation is equal to good preaching and teaching jedhu. Information maa inni maqaa namaa qayyabachuu, jireenya namaa, wantoota tokko tokko background profile, personal profile namaa galabatanii itti maqaa namaa waamuu. Utuu hin taane information jechuun amma maaltu adeemaa jira, jireenyi namaa maalirra jira, waldaan kiristaanaa maal fakkaatti, maaltu namatti hir'ate, yaada waaqayyoos akkamiin yoo finne dhalli namaa gara kiristoosin fakkaachuutti adeemaa inni jedhu information. Biyyi lafaa maalirra jirti, qaroominni maalirra jira, wantoonni waldaa kiristaanaa gadi buusan maalinni, jireenya namaa dhuunfaatti wantoonni nyaatan maalinni. Wantoonni jedhan kuni informationii jedhamu. Odeeffannoo yeroo qabaachuu, haala yeroo beekuu, bitaan mirgaa beekuu, kun informationidha. Revelationiin immoo kanaan wal qabsiisee waaqayyo immoo maal jedhaadha. Waaqayyo maal jedha dhimma amma itti rakkataa jirru kanaa wajjin wal qabsiisee waan dhalli namaa kee jirtu wajjin wal qabsiisee waaqayyo immoo maal jedhaa. Kun lamaan gaafa walitti dhufu jireenya ilmaan namaatiif waan jireenya namaa achi buutu ta'a. Waan hafuurri qulqulluun jireenya namaa waan nama kee jiru keessaa steeppii inni si qabu buutu ti nama geessa. So kanaaf yeroon taa'ee akka nama bara kana waaqayyoo waldaa kiristaanaa irratti na waame paastariidha. Hoolotatu na jala jira. Namoota na dhaggeeffatantu jira. Dadhabbii koo faana waanuma hin qabu faana beekumsa koo xixinnoo kana faana waaqayyo waan sabaan jechuu barbaadu qabaa jedhee akka nama yaadutti informationii ani qabu macaafa qulqulluu gaafan qoradhu iddoo baay'ee jiraachuu danda'a. Macaafni Hinbaaqoom amma yerootti amma ji'a tokko ji'a lama sadii ta'uu danda'a, waggaa ta'uu danda'a. Wantatti amma kee jirru wajjiniin waan wal fakkaatu natti fakkaata. Nama hundumaatu gaaffii qaba bara kana. Hinbaaqoom namoota macaafa qulqulluu keessaa gaaffii qaban keessaa nama tokkotti ramadama. Namoonni gaaffii qaban jiru macaafa keessaa. Iyyoob nama gaaffii qabu ture. Eeliyaas nama gaaffii qabu ture. Hamma yoomiitti akka itti okkoltu sabaan jedha. Waaqayyoon immoo raajota keessa fixaniiru ana qofatu hafee kanaafuu du'aan yoo na geggeessite naa wayyaa'edha. Jarri kun namootan gaaffiidhaan guutan jedhamu. Kan biroollee dabalatanii hin jiraatu. Yohaannis Cuuphaan mataan isaallee nama jireenya gaaffii qabudha. Kiristoosin agarsiisa. Oolaa waaqayyoo isa qalamudha jedha. Sidhufamoo kan biraa eeggannaadha. Jireenyi dalgatti galee utuu dhugaa dubbatu, utuu dhala namaa gara dhugaatti deebisu, utuu gaara gadi qabu, utuu dachaa ol qabu, laphee jaarsaa gara ijoolleetti, laphee ijoollee gara jaarsaatti utuu deebisu, manadhaatti darbatamee kenname akkaataatti gooftaan deebiseef akkaataan barbaade miti. Macaafaan Hinbaaqoom boqonnaa tokko wajjin wal fakkaata. Maalinni gaaffiillee hin dhabe manadhaatti illee laqee nama jabaadhu waanuma waa'ee kee barreeffametu raawwata, ulfinas si eeggata ittiin hin jenne waaqayyo. Yesuustu booddee warra kaaniif gaafa deebisu Yohaannis Cuuphaan dhufeera namoonni immoo waan baran irratti raawwatanii jedheetu kan dubartiirraa dhalate keessaa immoo kan akka isaa hin jiru ibse malee Yohaannis kanallee hin dhageenye. So gaaffiidhaan nama guutame ture. Garuu nama jireenya isaa immoo waaqatti kennatee lubbuusaa ji'a tajaajilee dhugaa tajaajilee ulfina waaqayyoof kennuu qabu waaqayyoof kennee nama ji'a jaatti tajaajilli ja'a booddee nama boqotedha Yohaannis Cuuphaan. Namoonni gaaffii qaban jiru macaafarra. So barri kun bara akkasiiti, bara gaaffiiti. Xinnaan hin gaafataa, guddaan hin gaafataa. Barataan baratee amma barate hin ga'u, naggaadeen nagadee amma nagadee hin ga'u. Namoonni biyya alaatti godaanii biyya hambaa jiran illee amma achi jiran hamma biyyattiin istaandaardii biyyattiin barbaadurra kan hin geenye baay'eedha. Inni kaan gaaffii dhukkubaa qaba. Inni kaan gaaffii dhalaa qaba. Bara si'anaa namoonni mana isaanii keessa waa isaan uffatanii qaban baay'eedha. Ijoolleen isaanii ootizimiin kan rakkatan illee baay'eedha. Utuu waaqayyoon waaqeffatanii, utuu waaqayyoon kadhatanii, utuu waaqayyoof jiraatanii, hamma danda'an qulqullummaa isaanii utuu eeggatanii, mudaan isaan ofirratti beekan tokko illee utuu hin jiraatin, namootan kan biraa biroof qabanii hamma tokko waaqayyoof an kana keessaa hin qabullee kan jedhan sammuu isaanii kan oomse waaqayyoof dhugaadhumaan immoo kan jiraatan garuu waan waaqayyoof jiraatan hammam fakkaannetti rakkina gola keessaa kan qaban baay'eedha. Baay'ee dinagdeedhaan kan rakkatan, dhalaan kan rakkatan, dhukkubaan kan rakkatan, wantootan isaan duukaa adeemu hedduu kan qaban
namoonni gaaffii jala jiru mootonni illee gaaffii jala jiru mootonni gaaffii biyya isin kee jirtan biyya Ameerikaa kana keessatti illee hin raawwatama jedhamee kan hin beeknetu raawwatama amma irraatti namoonni nama ajjeesan badaa shaanaan isaanii hin argamu nama dirree irratti yuunivarsiitii keessatti Ameerikaa keessatti du'e kana isin hin beektu clerk or something like that namni Ameerikaatti kun hin taa'edhamee eegamu Donald Trump yeroonni kaampeenii geggeessu shiguxiin tokko kun biyya Ameerikaa biyya guddoo biyya kaameraan guute biyya seekuritiin isaa haayee ta'e kana keessatti raawwatama jedhamee yaadamu. Na mootonni akkamittiin ta'e gaaffii qabu abbootiin siyaasaa gaaffii qabu jaarsoliin gaaffii qabu biyya kana keessatti abbaan gaaffiidhaan guutuudha dhala koonaan guddisaa dhuguma nama ta'a jedhee yaadda'a siyaasi keenya gaaffiidha soo kana keessa gaafatisanii yaaddanii maal jedha sagalee waaqayyo gaafeettan iddoo ta'etti nama ta'e irratti namootan ta'e irratti dubbiin kun haappiin godheera waaqayyo beekaadhaan jechiise waaqayyo beekaadha macaan qulqullummaaf nu gargaara. Gaaffii lubbuu deebisa gaaffii ispiriitiin keessaa ka'ee gaafatu deebisa waaqayyo gaaffii lubbuu deebisa gaaffiin lubbuu keenyaa gaaffiin keessa keenyaa gaafa deebi'u immoo wantoota negatiivii ta'antu poozitiiviitti geddarama wantoota hamaa ta'antu ulfinatti geddarama kanaaf boqonnaa tokko irratti hin baaqom nama gaaffiiti hamma yoomiitti ijji kee gifii ilaalaa jalli nama yoomiitti ilaalaa yeroo inni qabu isan qabne cunqursu yeroo inni jallaan isa micciiramaan isa qulqulluu liqimsu ati eessa jirta kana laaluudhaaf ijji kee hammam tolereet gochuu dandeenya ati mataan kee maa hin fayyiftuu sitti iyyinaa garuu hin deebiftu namni ni iyyaa hin deebi'u dhiigi namaan dhangala'aa firdiin argatu firdii dhumti si biraa bahe mataan isaa amma laafeera maqaadhumaa waraqatarra jira malee piraaktikalii lafarra hin jiru amaariffaan higgi laalto'an antem attaadnim atillee hin fayyiftu seerris immoo paralaayizii ta'eera paralaayis ta'eera seerri biyyaa badeera jedhee waaqayyotti hiinaa waaqayyo seera kana iddootti nan deebisaa akkaataan deebisu garuu sittan himaa otoon bara keessanitti dubbadhe hamma isin amanuu hin dandeenyetti jedhime hamma isin amanuu hin dandeenyetti waan dinqii isin argitanii hin beekne raawwadha amma hamma kanaatti hin ta'a kana jennettan deebisaa jedhe maannaan biyyattiidhuma ati gifiidhaan guutte guddaaf xinnaatu wal fixee seeratu bade jette kana keessatti attamitti akka sirrii bo'annan fidaa jedhe maal gootannaa baabilooniin fideetanii biyyattii kana daakaa jedheen mana qulqullummaan diigaa mootota addanaa baasaa warri dhufan kun guddaa irratti ga'isu mootota fuudhanii akka olaatti fuuldura oofanii elaasa kaleessaatti hin jedhu isamma ulfina qabutu ulfina dhaba boriitti hin jedheennan ani garuu kana sirraan ennee attamittiin saba cubbamaa baabiloon ishee baay'ee cubbamtuudhaan attamittiinitu biyya qulqulluu Yerusaalemiin amma kanatti miita warruma addana keessaa akkuma akka adabduun barbaade malee akkuma addanaa seera seerisuun barbaade malee gifii amma naammaa jikoo ilaaluu hin danda'u jennaan aanee kana narraa wadha akka nuyi eennetti miti deebiin waaqayyoo karaa nuyi eenne miti yeroo baay'ee yeroo karaa eenne deebisu jira eeyyee yeroo kadhannee karaa nuyi eenne waaqayyoo kan nuyi eennetti gulu jira eeyyee garuu yeroo baay'ee most of the time jala murteessitti hima deebiin waaqayyoo karaa nuyi eegne miti eebbi waaqayyo mataansaa karaa nuyi eegne miti millachuun waaqayyo mataansaa karaa nuyi eegne miti kanaaf Isaayyaas irratti karaan koo karaa keessan irraa yaadni koo yaada keessan irraa hamma samiif waaqni gargar fagaataa Yesuusumti mataansaallee gaafa dhufe ilmaan namaatiif gaafa deebii ta'e karaa warri inni keessaa dhufe yaadan miti karaa warri inni keessaa dhufe yaadan miti. Israa'eloonni maal beeku naan jettan Zakkaariyaas sagal dubbisanii beeku mootiin kee gaafa dhufu harree irra taa'ee fardeeniif konkolaataaf fardeeniif magaalaa kee keessaa xaraga lola si keessaa balleessa meeshaa waraanaa maarashaadhaan maaciriitti geddaree misooma biyya kee guddisaa isa jedhu dubbisan isa Isaayyaas faa mucaan nu dhalateera ilmi nu dhalateera gatiitti isaarra bittaa guddaatu jira mo'icha guddaa argannaa isa isaan jedhan ililcha isa Isaayyaas jedhe sana faa duwwaa dubbisan isaan Isaayyaas waaqni wajjiniin jira Amaanu'eel isa jedhetu dubbisan isaan
yaa Yerusaalem masiin kee gaafa dhufu ulfina kee gaarratti ol baasa isa jedhu dubbisan isaan isa bara waggaa 1,000 dubbisan isaan malee waggaa 1,000 gidduu ilmaan namaa gara sanatti geessuudhaaf Kiristoos gidiraa fudhachuu qabaa isa takkaan dubbifne Isaayyaas 53 kana fa'aa irra darban isaan nuyi warrumti raaju nun amanneedha akkamitti amanu isaan Isaayyaas 53 gaafa jalqabu nuyi himti raajonni mataan keenya illee hin amanne lafa onaa keessa akka biqiltuu ol biqila ture akka san jaallanne bifa hin qabu nama madaa ture nama gadadoo ture nama dhukkubaa ture waaqayyo fuula kan irraa galagalfateef kan abaare amma seenetti nama waaqayyo abaare ture inni garuu yakka hunduma keenyaa baate inni garuu ba'aa hunda keenyaa baate madaa'uu isaatiin fayyine isa jedhe takkaa hin dubbifne soo Yesus gaafa dhufe dallaa keessatti dhalate akkamittiin masii guddaan ilmi waaqayyo dallaatti dhalata masiin inni Christ inni the anointed one inni jedhamu dallaa keessatti hin dhalatu dibamaadha ulfina qabeessa mooton duran dhaabatanii harreerra taa'ee nagaadhaan dhufe hundumaa balleessa jedhu hin agarre isaan Yesus achitti dhalatee gad of deebisee cubbuun dhala namaa jalqaba dhiifama argachuu irra ture waan ta'eef Yesus Kiristoos jalqaba cubbuudhaaf itti faradamuu irra ture waan ta'eef jalqaba ilmaan nama arganiin kan hin beekne gidiraa isa dhumaa arguu irra ture waan ta'eef samiirraa dhufe hammas olitti gadi bu'uu irra ture waan ta'eef lafarratti gidiraa hamma sadarka namaatiin fudhachuu irra ture waan ta'eef mul'ata Yoonaas agarsiise sana agarsiisuu irra ture waan ta'eef halkan handhuura lafaa keessa halkan sadii guyyaa sadii turuu irra ture waan ta'eef Yesus isanni kana raawwachuu dhufe isaanuu hin barre akkaataatti waaqayyo cubbuu ilmaan namarraa kaasuudhaaf deebii kenne akkaataatti warri macaafa isaa qabaniif seeraan kan keenya jedhan beekan hin turre so al tokko yookaan yeroo baay'ee waaqayyo kan inni deebisu karaa eegne miti al tokko cal jedhaa al tokko immoo yeroo dubbatu faallaa nuyi yaanu dubbata stiil garuu waaqayyo waaqa deebii deebisuudha boqonnaa tokko irratti hin baaqom hin hinaafee waliin jenne hinaafa afuuraa qabaachuun miidhagaadha ziilii afuuraa qabaachuun waaqayyoon kadhachuutti nama geessa dhugaa hubachuutti nama geessa komproomaayis jireenya godhuun qabu hin baaqoomi boqonnaa tokko irratti kana waliin baranne bara kana namoonni komproomaayis godhu jireenyuma har'aa jiraachuudhaaf waan baay'ee waliin maku jireenya har'aa jiraachuudhaaf waan baay'ee raawwatu an biyya kana keessa olii gaddemee waan baay'ee argeera biyya Itoophiyaa kana keessa agalgaayota baay'ee wajjiniin tajaajilee waan baay'ee argeera namoonni baay'een komproomaayis godhu baay'ee nama gaddisiisa maqaa namaallee informeeshinii fagoorraa hubatanii nama keettoo keeyatanii maqaa barreeffatanii dhaqanii dhaabatanii dhala namaa waltajjii irratti waamanii waaqatu waaqaa waama warra jedhan har'a duwwaa jiraachuudhaaf garaa isaanii har'aa guuttachuu duwwaadhaaf kana deeman ija kootiin argeeran ija kootiin macaafa keessa waan isaan itti barreeffatan keessaa peejii 3 keessaa kuteeraan namoonni miidiyaa kanarra jiran biyya kana keessa kan jiran beekuu danda'u waan ta'eef maal jechuun barbaade komproomaayis godhu jireenya har'aa ishee dabartu kanaaf fuula biyya lafaa har'aa ishee har'a argamte borbaddu kanaaf isee macaafni qulqulluun vaapoor jedhee waamu Imbaaqoom akka urkaatii distii keessaa ol baate qilleensarra utuu hin gahin baddi aara distii keessaa ol ba'u jireenyi namaa akka kanaa Phexros immoo akka fixeensaati ganama argamaa sa'aatii 12tti gahaa baatan fixeensi baadiyyaa keessaa naman deemsu bakkee kun hundi bishaani sa'aatiin 3 gaafa golaf to'iteennaan garuu eessa kan dhaqe hin beekamu akka kanadha akka fixeensaati akka daraaraa margaati Isaayyaas immoo akka daraaraa margaati daraaraan yoo baay'atte ji'a tokko aamlee gara dhumaatti hin jalqabdi maskaram dhumarratti hin baddi daraaraa lafaa jireenya amma kanaatiifitu namni komproomaayis godhu Imbaaqoom garuu wanti isa aarsuu qabu in aara aarii hafuuraa indigneeshinii isa jedhamu yeroo yakki ta'u yeroo gifiin ta'u yeroo wanti hin ta'e namarratti ta'u in aara aarii waaqayyo barbaadu aara akka Finaas fa'aa jechuudha Finaas jaratti warra Mo'aab sana dunkaana keessatti eeboo keessa gadi baase dubartiif dhiira walirra turan san waaqayyo kana aariin Finaas akkan aariin koo hin bobaane hin dhowweedhe Aaroon Museedhaan so
boqonnaa tokko irratti aarii afuuraa inaaffaa afuuraa quccitii afuuraa haa qabaannu kadhannaatti nu geessa waaqayyo nu barbaadachiisa sagalee waaqayyo akka dhufan nu godha waaqayyo beekaadha gara nu geessa kan jedhu laallee dhuguma Inbaaqoomeen kun immoo boqonnaa lama irratti gara kadhannaatti geesse yoodhuma gaaffiin koo qixat jetteen deebi'uudhaallee baate yoodhuma akkaataatti jettellee dhimmi ani yaade adeemuudhaa baate ati beekaadha mee ka'eetan gara koobii kootti ol baa waaqayyo falmii kootiif wanta inni raawwatu dhaqee dhaggeeffadhaa jedhee gara koobii isaatti ol bahee yeroonni kadhachuu jalqabu yaada isaa waaqa fuulduratti dhangalaafachuu gaafa inni jalqabu waaqayyo dhufee akkanatti hin jedheedha waaqayyo yaa Inbaaqoom waanan gochuuf jedhutu jira ta'uuf kan jiru kun inuma ta'a kan raawwachuu qabu inuma raawwata tolaan garuu amantiidhaan jiraata namoonni baay'een jalloonni afuufamanii jiraatu tolaan garuu amantii isaatiin jireenyatti jiraata. Ati immoo ka'eeti mul'ata argite kana mul'ata namatti agarsiisu kana gabatee irratti caafi namni dubbisullee ariitiin akka dubbisu biilboordii irratti guddisi barreessi caafi kan dhufuuf jedhu numa dhufaa kan ta'uuf jedhu inuma ta'a tolaan garuu amantiidhaan jiraataa jedheetu warri dhufan kun warri Baabiloon waan isaan hojjetan kanadha anis immoo ergan assaayimentiin ittiin biyya Yihudaa keetti raawwachuu qabu ergan raawwadhe booddee biyya kana keessaa isaaniin nan baasa darbeemmoo firdiin koo dhumarratti isaa irratti raawwata nama qixan itti hojjechuu barbaade irra darbu antakkaan ni jedhe waaqayyo yeroo isaan darban when they pass beyond the limit daangaa ani isaaniif kaa'erra yeroo isaan darban isaanittis nan faradaa jedhe innaa Inbaaqoom dhumarratti ol ilaalee boqonnaa lama dhumarratti waaqayyo qajeelummaadhaan faraduudhaaf mana qulqullummaa isaa keessa jira waaqayyo kaasmaa isaa ol fudhateera waaqayyo hin farada har'a natti fakkaachuu baatellee har'a ijaan arguu dhabaadhellee waaqayyo isa faradu garuu ani ijaan argeera kadhannaan koo fuula waaqayyootti dhaga'ameera jedhee akka inni xumure torbee har'aa waliin ilaalleerra. Har'a kan nu waliin ilaallu boqonnaa 3 aangoo gurguddaa iddoo lamatti qoonneetu ilaalla. Boqonnaa 3 kan nu ilaallu Inbaaqoom kadhannaa isaa isa boqonnaa 2 wawwaannaadhaan fuula waaqayyoo ture. Boqonnaa 3 irratti garuu itti yaadee achi galagalee kaleessa waaqayyoo bara keessatti wanta inni raawwate ilaalee dhugaan yeroo itti mul'atu. Rakkina keessaaf gidiraa keessatti ilmaan namaa yeroo muddama isaaniin galle keessa galan maal akka isaan yaaduu qaban tarreessee nutti Inbaaqoom isaa irraaf torbee irraa xuruutti akkana dhaggeeffatan hin barbaadu. Maaliif waan amma keessa jirtan waan namni isinii hin beekne waan firri isinii hin beekne waan hiriyaan isinii hin beekne waan al tokko tokko immoo isinuu yaadachuu hin barbaanne keessallee amma kanaatti kan jirtan gaaffii dhugaan sagalee waaqayyoo irraa galagaltanii jireenya kaleessa waaqayyoo seenaa keessatti seenaa saba isaa keessatti raawwate hojii saba isaa keessatti raawwate aangoo fayyisuutiin karaa Kiristoos Iyesuusiin raawwate galagaltanii gaafa ilaaltan rakkina keessan kamiin yoo ofirraa dhabdu wawwaannaa kaleessaa galataan xumurtu boo'icha kaleessaa faarfannaadhaan xumurtu. Inbaaqoom akkana jedha kadhanni Inbaaqoom raajichi qooqa gaddaatiin kadhate kanatti fufee jira jedhe jalqaba. Qooqa gaddaatiin zeemaadhaan a kind of hymn maal jechuudha akkuma nama faarfannaadhaan waaqayyoon qooqa waaqayyo ittiin dhaga'ee garaa namaa laafuu danda'u garaa waaqayyoo nama laaffisuu danda'uun Inbaaqoom yeroo inni kadhatu argitu faarfannaadha. Itti aansee wantoonni tarreeffaman bifa faarfannaatiin waaqayyoon kadhachuusaa argina. Utuma kadhatu garuu revelation guddaa keessa gale. Utuma kadhatu yaada waaqayyoo isa guddaa keessa gale. Akkana jedha boqonnaa 3:2 kaasee ani Inbaaqoom yaa waaqayyoo gochaa beekamaa ati goote dhaga'eera. Dhaasit achirraa eegale. Dhaga'eera yoom dhaga'e yaa gooftaa gochaa kee kana yemmuun dhaga'ee sodaachuutu anatti dhufe mee bara keenya kanatti wanta akkasii deebisii hojjedhu yoom dhaga'ennaan kaleessa dubbii waaqayyoo irraa seera Musee irraa abbootiin
akkaataa isaan oral traditionidhama baay'eensa dubbataa dhufan irraa Baaqom raagota gara dhumaa keetti ramadama waan ta'eef macaafonni hedduun isaan dura barreeffamaniiru. Skriipcharii gurguddaatu jira. Peentaatuukiin jira. Shanansaa Museen barreesseera. Seera uumamaa, seera bahuu, seera lakkoobsaa, seera leewotaaf akkasumas seera keessa deemii jira. Macaafni yaashaaffaa akkuma kana macaafni moototaa waaqayyo bara moototaa wanta inni raawwate guutummaan isaa jira. Macaafni Iyyaasuu jira. Abboota firdiin kun jira. Macaafni moototaa seenaa isa jalqabaa seenaa moototaa isa tokkoffaa isa lammaffaa macaafa seenaa baraa baay'een isaanii jiru. Macaafa seenaa baraa naannoo boqonnaa 24tii kaaseetu boojuun kun kan geggeeffamu. Sanaan dura kan jiran hunduma isaa Imbaaqom dubbiseera. Maal jedhee yaa Waaqayyo gooftaa gochaa beekamaa ati goote dhagayeere.